Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa sagantaa kenna faaya aartii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qopheessee keessaniif dhiyeessuun Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu nafaana jira. Hanga xumura sagantaa kennaatti nu hordofaa. Faaya aartii kennaa torbaan kanaatiin dhamaa fi dhaamsaa sirboota nuti isiniif filannee sirboota babbareedaa dhiyeennatti ba'anii fi akkasuma sirbaa yeroo dheeraa dura bahee kan aartistii Leencoo Gammachuu, aartistii Wabii Dhaabaa fi aartistii Sonaa Takkaaleeti. Egaa jalqaba irratti sirbi nuti dhaamsa isaa isiniif filannee weellisaa jabaa aartistii Wabii Dhaabaa mata dureen isaa Ekeraa Dubbistuu jedhudha. Eker dubbistuu taraaree jigoodho gataa kaleessa gargar fonfa'u wallaallee sardiidaaf ilmoo korbeessa wal fakkaatti ija keessa bira darbu Weellisaa Wabii Dhaabaa sirbaa bareedaa kanaan bakkalcha ba'uun oollee gufuunuu miila nu fixxee ijoollee mormii mataa hin baanne abbaafuun toluu ba'aadhaa. Doonii qilleensi raasuu yartuu abdachuun ta'aaraa jechuun Cigoo fi Sheekodhaan dhaamsaa fi dhama qabu nuuf dhaameeti jira. Bakkalcha ba'uun oollee gufuunuu miila nu fixxee ijoollee gufuunuu miila nu fixxee ijoollee gufuunuu miila nu fixxee ijoollee mormi mataa hin baanne abbaafuun tolu ba'aadha doonii qilleensi raasee dhaabtuu abdachuu karaadha mormi mataa hin baanne abbaan tolu ba'aadha doonii qilleensi raasee dhaabtuu abdachuun karaadha. Itti dabaluun weellisaan kun Shaggar Yaawirtuu Kaleessaa riqicha lafeen ijaarree dhugaa abbummaan madaasaa dararaaf kennuun taaree ilmi yoom abbaa dhalchaaree jechuudhaan sirna amma maqaa Oromootiin manni itti of kennee dhugaan isaa dhabee kanaan waan qeeqe fakkaata. Shaggar Yaawirtuu Kaleessaa riqicha lafeen ijaarree dhugaa abbummaa madaasaa dararaaf kennuu taaree ilmoo yoom abbaa dhalchee bira darbu riqichi cabee bira darbu darraa gamatti bira darbu shaara fannaqnu bira darbu waqqee moolatti bira darbu iyyi magdalaa bira darbu dachee wal geesse bira darbu hin jiru mooti bira darbu takka facceesse. Itti dabaluun ammasii sirbuma kanaan asaasa immoo haasayii asaasayikaa jechuun kumara maqaa Oromootiin taphatamaa jiru wayiin waan agarsiise fakkaata. Asaasa immoo asaasayikaa asaasa immoo asaasayikaa asaasa immoo asaasayikaa asaasa immoo asaasayikaa Weellisaan kun as qofaatti hin dhaabne waan baay'ee garaa nama nyaatu yaa sandaabee sanbata guddaa siifan galgalam kam isin dhabdan dhabeetan yaadan gaddam bakka isin cabxan cabeetan yaadan gaddam eker dubbiftuun falaareem hoodichaa karatti nafuu gumaan gootichaa jechuudhaan sirba bareedaa dhaamsa jabaa fi dhama qabuun viidiyoo kilippii haadha gootichaa Haacaaluu Hundeessaa waliin hojjeteen uummata biraan ga'ee jira. Ya sandaabee sanbata guddaa biifaan galgala. 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 Kanumsin dhabdan dhabeetan yaada. Bakkumsin cabdan cabeetan gadda. Eker dubbistuu falaa
karaatti nafu gumaan gooticha mormii mataa hin baanne abbaan toluu ba'aadha Wani qilleensi raasee dhagdhagdachuun karaadha mormii mataa hin baanne abbaan toluu ba'aadha Wani qilleensi raasee dhagdhagdachuun karaadha Asaasa immoo asaasa ika asaasa immoo asaasa ika Weellisaa Wabii Dhaabaa sirbaa daqiiqaa 5 hin caalle kanaan kitaaba tokko waan dubbise fakkaata. Itti dabaluun sirbuma kana keessatti urjii taatee Kilimanjaaroorraan nifta barii mul'atta fagoorraa ardiif afdaarii walitti araarsaa guddaan akkamii wal mankaraarsaa jechuun sabni guddaan gaafa Afrikaa manni utubaa biyya sanii ta'e kun yeroo maqaadhaaf ilma Oromoon bulaa jirutti wal araarfatuu didee wal mankaraarsuu feetaa jechuudhaan dhaamsaa dhama qabdu tana dhaametii jira. Urjii taatee Kilimanjaaroorraa nifta barii mul'atta fagoorraa Urjii taatee Kilimanjaaroorraa nifta barii mul'atta fagoorraa Ardiif afdaarii walitti araarsaa guddaan akkamii wal mankaraarsaa Arbi dallanee taa'aa dhombiidhaaf morkuu boodan akkaba mormii mataa hin baanne abbaan toluu ba'aadha Wani qilleensi raasee dhagdhagdachuun karaadha Weellisaa lafaa dhufaan kun xumura irratti eker dubbistuuf taataaree dhiikoo dhokataa kaleessaa gargar foffooyuu wallaallee sardiidhaaf ilmoo korbeessaa wal fafakkaatti ija keessa jechuun bara darbuum darbuu bara darbuum jechuudhaan akkuma mammaaksi Oromoo jedhe barri ni darbaa taajjabniin darbuu jedhuun yeroon kunis darbuudhaaf jira jechuudhaan goolabee jira. Eker dubbistuu taraaree dhiikoo dhokataa kaleessaa gargar foffoo'u wallaallee sardiidhaaf ilmoo korbeessa wal fakkaatti ija keessa bira darbu bira darbu waddeessa sognee bira darbu karri gichaa'u bira darbu miilli wal cimsee bira darbu irraa jehu Itti aansuudhaan sirbii nuti lammaffaa irratti isiniif filannee dhaamsaa fi dhaamsa keessa jiru ilaalluun sirbaa weellisaa Qacalee sagalee kiloolee fi simboo qabeessaa kan ta'e aartisti Leencoo Gammachuu waggaa muraasa dura sirbee mata dureen isaa Salgii jedhu kan ilaallu ta'a. Abbaan koo duruu jagnaa saglii lunnan buudhanii afaan kee duroo damma maasoo giddachuu Weellisaan kun sirbaa kanaan aadaa Iluu Abbaa Booraa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u sirbichi bubbulullee aadaa dhokataa biyya sanaa bifa bareedaa ta'een suur sagaleedhaan nuuf dhiyeessee jira. Seetiriyyaayee cooroo noonnoo bunnoo baay'ee Iluu Abbaa Booraa yoo beeyte beeyyee jedha. Chora no punno bae Iluu Abbaa Booraa yo bente beye Dora ni rambure bae Sibe matu nurrum bae Dari Mumbai Shubbisni uffannaan shubbistootaa fi meeshaaleen aadaa Iluu Abbaa Booraa ibsaniin faayamanii sirbaa bareedaa kanaan iddinaan iddi malee yaa korma koo maal maqaan atantarii sirbinaan sirbi malee yaa korma koo maal maqaan nagabbarii jechuudhaan qiigodhaan ergaa bareedaa dhaame. Iddinaan iddi malee yaa korma koo maal maqaan atantarii sirbinaan sirbi malee yaa damma koo maal maqaan nagabbarii Duraalee saayyan Booraa yaa korma koo gootichoo barii duulee ani nan jooruufoo suma ayyaan turtii milkiin tolee Iluu Abbaa Booraa Iluu Abbaa Booraa Iluu Abbaa Booraa
fardi boora ajjeesaan faachuma koora ilubbaa boor fardi boora ajjeesaan faacha koora koora malee yaabanii yaakiilolee sirbi malee koora malee yaabanii yaakiilolee sirbi malee koora malee yaabanii yaakiilolee sirbi malee koora malee yaabanii yaakiilolee sirbi malee. Weellisaan kun sirbaa bareedaa kanaan ergaalee hedduu cunqursaa diinni aadaa tana balleessuudhaaf godhe hedduu tuttuquudhaan akkasuma immoo qabsoo uummanni Iluu Abbaa Booraa godhe hedduu kaasuun irra keessa qotannaa bar sangaan keenna battalii irra keessa kofollaa bar karaan keenna gargarii garaa dhiiraan beekanii jechuudhaan ergaa bareedduu tana dhaametii jira. Keessa qotannaa sangaan keenya battalii bar sangaan keenya battalii irra keessa kofollaa garaa keenya gargarii garaa dhiiraan beekanii. Kanniisni farsoon soortuu yaa korma kooyyee dama bifaatti sonti nantuu brindaa marran teessoo korma kooyyee eraa kooftaa makurtee borri booraa ajjeesaan faacha kooraa borri booraa ajjeesaan faacha kooraa. Itti dabaluun qacaleen kun sirbumaa kanaan gootummaa uummanni Iluu Abbaa Booraa qabu hedduu kaasuun akkuma mata duree irratti kaafne saglii yookaan immoo waraanaa qara sagalii qabu qabachuudhaan abbaan koo duruu jagnaa saglii lugnaan muudanii afaan kee duruu dammaa maaf soogidda cuubanii jedheeni jira. Abbaan koo duruu jagnaa saglii lugnaan muudanii afaan kee duruu dammaa afaan kee duruu dammaa maaf soogidda cuubanii. Abbaan koo duruu jagnaa saglii lugnaan muudanii afaan kee duruu dammaa afaan kee duruu dammaa maaf soogidda cuubanii. Itti dabaluun weellisaan kun las godhii sirbi kullee yaadammatoo hortee warra daarlame as asii dhiisii koommee yaadammatoo argaadhaaf si beellame deemnullee waan hun argum yaa korma koom baalli kichuun muranii waan baaneef erga taanee yaa korma koom gameessan sakaalanii jechuudhaan sagalee kiloolee kanaan ergaa bareedaa dhaametii jira. Las godhii sirbi kullee yaadammakoo hortee warra daarlame asasii dhiisas kommee yaadammakoo argaafan si beellame deemnullee waan hun arguu yaa korma koo miilaa kichuun muranii waan baaneef erga taanee yaa korma koo gameessan sakaalanii safeeffattuu kuula ishii sonee mudhiin sabbata sonee mudhiin sabbata yoo sirbitu sirba ishii onnee maana dhiittata onnee maana dhiittata. Warra waajuutti sirbuu yaa korma kooyyee allee harkaan naasisu sirbituu silaa hiikoo yaa leenca kooyyee daabara natteessisu borri booraa ajjeesaan faacha kooraa borri booraa ajjeesaan faacha kooraa. Yaatumaa shangoomeetti kumaan kan shangoomeetti beekoolee filattuudha waan baaneef sila taane waan baaneef sila taane waan sichi malachuudha. Kalamaayee kalamaayee kalamaa jabooru duruu sirraa lolu kalamaayee kalamaayee kalamaa jabooru duruu sirraa lolu. Xumuraa irratti abbabbeessa kee jalaa horasaa budurfatuu dargaggeessa kee jalaa dhiirri laman dubbatu baddaa keessa kaatanii korma burreen geeraruu gabbaatee dhufta mooree jaalataan garaaniruu jechuudhaan bifa dhaadannaatiin xumureetii jira. Abbabbeessa kee jalaa horasaa budurfatu dargaggeessa kee jalaa dhiirri laman dubbatu baddaa keessa kaatanii maqaa gurreen geeraruu gabbaatamuun nuftarii jaalataan garaaniru. Abiddee korma goolee kan qaroon diddiimatu argitatu kommalee korma dhugaa boorratu. Abiddee korma goolee kan qaroon diddiimatu argitatu kommalee korma dhugaa boorratu. Ijaareen kabaa kabaa doggiin gaaddisaam duruu handeemee nagaa nagaa shaggee koorrirraa tolu. Saana abbaa jiruu dhatte sanbatee narraa fudhu haana abbaa jiruun ta'ee wambadee barbaadadhu. Eetiriyaa 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 eetiriyaa. Eetiriyaa
Itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti isiniif filannee dhaamsaa fi dhama isaa keessa jiru ilaalluu sirbaa weellisaa Qacalee Soonaa Takkaalee mata dureen isaa Qallayyoo jedhudha. Boontuu qalloo shoolee balloo boontuu qalloo luchee dabbasaa filtuu na turgaa'e fooni kee bareede mimmistuu. Boontuu qalloo shoolee balloo boontuu qalloo luchee dabbasaa filtuu na turgaa'e fooni kee. Weellisaan kun boontuu qalloo luuccee dabbasaa filtuu natti urgoofte fooliin kee bareedi mimmifteen dhuftuu jechuudhaan kan eegale sirbaa viidiyoo kilippiidhaan hojjetee fi qulqullinni isaa sadarkaa eeggate aartii Oromootti hamilee horeedha. Boontuu qalloo shoolee balloo boontuu qalloo luchee dabbasaa filtuu na turgaa'e fooni kee bareedi mimmistuu. Boontuu qalloo shoolee balloo boontuu qalloo luchee dabbasaa filtuu na turgaa'e fooni kee bareedi mimmistuu. Boontuu qalloo shoolee balloo boontuu qalloo luchee dabbasaa filtuu na turgaa'e fooni kee bareedi mimmistuu. Boontuu qalloo shoolee balloo boontuu qalloo luchee dabbasaa filtuu na turgaa'e fooni kee bareedi mimmistuu. Boontuu qalloo dhuftaaf karaa jirtaa kee ergannaa ga'ee boontuu qalloo qalbiidhaan sumaan eegaa fayyaaraa ta'ee boontuu qalloo narraan turinii kottu adaraa jaalalaa boontuu qalloo jireenyi kiyya wabiin qabdu siinalaa. Boontuu qalloo luchee dabbasaa filtuu sabbataarra lootee dhuftee nan dubbiste. Qalbuuraa yuuraa sulultaarraa sandaafaarraa galaaniirraa sandaafaarraa galaaniirraa. Weellisaan kun magaalota naannaa Finfinnee jiran hundaan lootee dhuftee nan dubbiftu jechuun eegalus jidduu keessatti ammoo kanas laalee hin ta'u sanis yaadee hin ta'u hundas laalee fafakkeessuu hin qabu jaalalli kan keettu caalee jechuudhaan ciigodhaan sirbee ergaa dabarfate. Kanas yaadee hin ta'u sanas yaadee hin ta'u hundas laalee fafakkeessaas hin qabu hunda keessa jaalala kan kee caalee. Egaa yaa mucayyoo dafiinaa kootu qallayyoo fannee deemna mallayyoo. Egaa yaa mucayyoo dafiinaa kootu qallayyoo fannee deemna mallayyoo. Egaa yaa mucayyoo dafiinaa kootu qallayyoo fannee deemna mallayyoo. Egaa yaa mucayyoo dafiinaa kootu qallayyoo fannee deemna mallayyoo. Xumuraa irratti boontuu qallayyoo hunduu qabaa kan isaa kiyya garaan boora'ee abdiidhaan siman eegaa. Yagaraan boora'ee jechuun dhaamsaa fi dhamaa sirbichaatiin goolabeeti jira. Boontuu qalloo hunduu qaba kan saa kiyya garaan booga'ee boontuu qalloo abdiidhaan sumaan eegaa hunda danda'ee boontuu qalloo narraan turinii kottu adaraa jaalalaa boontuu qalloo jireenyi kiyya wabiin qabdu siinalaa. Boontuu qalloo luchee dabbasaa filtuu sabbataarra lootee dhuftee nan dubbiste. Qalbuuraa yuuraa sulultaarraa sandaafaarraa galaaniirraa. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaan keenya faaya aartii torban kanaaf qabannee kanneen hanga ammaatti ilaallee dhaamsaa fi dhama hojiilee aartii kana keessatti dhaamsaa fi dhama sirbichaa irraa waa barattan jennee yaadna. Qopheessee kan isiniif dhiyeessee an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaal sun afaana ture. Torban sirboota haaraa qabannee hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammata. Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa kan ta'e peejii keenyaa fooloo gochuun yuutuubii keenya immoo sabiskiraayib nuuf gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna.